Okay, thank you jechuun barbaada. Welcome jennee jirra. Har'a qabaddee kan hin keessan dhufe maali jechuudha. Yeroo dipaartimentii keenya filannu wantoonni nuti ka'umsa godhachuu qabnu maali? Ka'umsa godhannee wantoota biraa irratti akka mi'eessituutti itti dabaluu kan qabnu maali qajabu jechuudha. Kanaan wal qabatee isteeppiiwwan muraasa wantoota keessaa hafuu hin qabne wantoota bu'uura godhatamuu qaban jee yaadu akka nama tokkotti anis qabaddeeti kan inni isiniif dhufe. Kunis mee gara laalutti adeemnu barnoota dipaartimentii barnootaa yookaan gosa ogummaa keenya kan fuulduraa ittiin eebbifamnu filachuu yoo barbaannu murtoowwan jireenya keenya fuulduraa irratti dhiibbaa fidan waan ta'eef maaltu nu barbaachisa? Murtoo gaarii gochuudhaaf qabxiileewwan ijootaan jee yaadu qabxii gurguddoo 5 qabaddeeti kan inni isiniif dhufe. Qabxiileen 5 kun jechuudha ka'umsa qabxiilee hundaati jechuudha. Isaan kana bu'uura godhattaniiti wantoota biraa akka mi'eessituutti dabaluu qabdan jechuudha. Kanaaf wantoota googilii garaagaraatirraa, onlaayinii garaagaraatirraa, namoota garaagaraa muuxannoo qabanirraa fi wantoota garaagaraa hunda kun akka mi'eessituutti dabalamuu qaba jechuudha. Garuu wantoonni bu'uura ta'uu qaban yookaan dursi kennamuufi qabu wantoota gurguddoo 5 jeeti akkaan yaadutti jireenya kiyya keessatti hangaan jiraadhee fi wantootaan argarraa fi muuxannoo hunda keessatti wantaan walitti qabadheerraa jechuudha. Akka beekumsa nama tokkotti isteeppiiwwan 5 kun yookaan wantoonni 5 kun keessaa hafuu hin qabanii kan jedhu waan ta'eef qabaddeeti gara keessan kan hin dhufe mee tokkoon wantoota kanaa maal faan akka ta'an isteeppiidhaan yookaan akkaataa duuba isaaniitiin haa ilaallu. Inni kunis inni jalqabaa maali? Maali jalqaba wanti fudhatamuu qaba? Fakkeenyaaf dipaartimentii tokkoon filadha yeroo jedhee if keessatti yaadu wanti nam bu'uura godhachuu qabuu fi ka'umsa godhachuu qabu maali? Tokko fedhii fi onnee kiyya jechuudha. Fedhii fi onneen koo maal jaalata? Maal fedha? Akkami kan jedhu onnee kiyya deebi'ee laaluun qaba jechuudha. Dura onnee kiyya keessoo kiyya dhaggeeffachuun qaba jechuudha. Kunis maali? Passion and interest kiyya gamaggamuun qaba jechuudha. Wantoota hunda dura wanti ati hojjechuuf sitti tolu maal ta'uu qaba? Maali kan jedhu guyyaa guyyaatti hojii sana hojjechuudhaaf an gammachuun qaba moo na gaddisiisa moo hojiin sun na dadhabsiisa kan jedhu. Fakkeenyaaf ni jira bara hojiin jaalatu tokko osoo sa'aatii 24 sa'aatii 18 meeqa dalaydee hojiiwwan gammachuumaan dalaydee xumurtuutu jira jechuudha. Maaliif hojiin suni keessoon kee waan hojii san jaalatuuf jechuudha. Hojiin fakkeenyaaf si jibbisiisu tokko immoo sa'aatii muraasa gaafa dalaydu baay'ee si dadhabsiisa jechuudha. Sun maalirraa keessoo kee fedhiin jiraachuun isii bu'uuraa fi jalqabaati jeetii yaada. Hojiin fakkeenyaaf tokko ni jira. Hojiiwwan ati fakkeenyaaf yeroo boqonnaa hunda yoo hojjette yeroo silaan fakkeenyaaf boqonnaa jedhamu kana hunda hojuma sanirra yoo dabarsite jaalallee isii saniif qabdu dabalaa yoo ta'e malee hin irranne jira jechuudha. Hojiileen akkasii sun maali? Fedhiin hojii saniif qabnu onnee keenya irra jiru ta'uu isaati. Kanaaf onnee keenya dhaggeeffachuun, keessoo keenya dhaggeeffachuun dursa kennamuufii qaba. Itti aanee kan jiru kanatti aanee kan jiru immoo isteeppiin jabaa fi sirriin ammallee itti aanee jiru kami dandeettii fi kennaan uumamaa rabbiin konaaf kenne maali kan jedhu. Fakkeenyaaf dandeettii tokkollee namni kan namarraa argu yoo ta'e dandeettiiwwan ati keessoo keetii qabdu san maal akka ta'e sumaaf rabbii kee qofaaf beekaa jechuudha. Dandeettiin ati uumamaan rabbiin siif kenne fi dandeettiin ati muuxannoodhaan guddifatte maal akka ta'e laaluu qabda jechuudha. Lammaffaa irratti kunis fedhii qabaachuun qofti gahaa miti. Fakkeenyaaf waan tokko hawwuun fedhuun qofti gahaa miti. Maal yoo qabaatu qabdee cinaa fi dandeettii waan saniif yookaan hojjechuuf yookaan keessatti carraaqqii gochuudhaaf dandeettii yookaan iskiilii barbaachisaa ta'e qabaachuu si gaafate jechuu waan ta'eef kanaaf dandeettii fi kennaan uumamaan ati keessoo keetii qabdu maal akka ta'e laaluun barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf herregaan dubbisuu fedhamoo wantootaan barreessuu jaaladha yookaan seenaa wayitiin barreessuu jaaladha yookaan akkana ta'uun fedha yookaan doktariitii ta'uun fedha maal ta'uun fedha. Fakkeenyaaf namoonni gaafa laalan akkanumaan piroofeesarii maarroo ta'uu maal ta'uu jedhan kun maali? Dhugaa jiru riyaalitii keessoo sii jirtu laaluu si barbaachisaa jechuudha. Dandeettii kee irratti hundooyitee maal gochuun qaba? Dirreetamirra yoon taphadheen milkaa'aa ta'a gammachuudhaan hojii hojjedha kan jedhu keessoo kee dhaggeeffachuun dandeettii keessoo keetii laaluun fi dipaartimentiilee akkasitti wal bira qabdee rileet wal gochuun
barbaachisaadha jechuudha. Kanatti aanee qabxiin ijoo fi dagatamuu hin qabne yookaan qabxii kana akka bu'uura godhattan jechuu kan hin barbaadu. Inni sadaffaan maal akka ta'e yoo ilaalle qabxiin inni sadaffaan fi ijoon keessaa hafuu hin qabne gaafa fakkeenyaaf murtoo filannoo murteessu filannoo dipaartimentii goonu tokko murtoolee nuti keessoo keenya murteeffachuu qabnu jira jechuudha. Murteelee san keessa hafuu hin qaban jedhee kan yaadu inni sadaffarra jiru maali? Gabaan hojichaa maal fakkaata? Fakkeenyaaf hojii sanaan gaafaan eebbifamee ba'ee gabaan isii akkami? Jaalatamti. Jaalatamummaan isii akkami? Job dimaandii maarkeetiin isii maal fakkaata jennee duuba ishee ilaaluu qabna jechuudha. Barnoota sanaan erga eebbifamte booda hojii argachuun hammam salphata? Hojii argachuun akkami? Maal fakkaata? Karaa mootummaatiinis haa ta'u, karaa abbootii dhuunfaa yookaan abbootii qabeenyaa dhuunfaatiinis haa ta'u, maalis haa ta'u, kallattuma hundaanuu jaalatamummaan hojii saniif jirtu maal fakkaatti? Isii ammarra jirturra dhaabbattee fuuldura ishee hundatti murteessuu danda'uu qabdi jechuudha. Kunis waggaa 5 yookaan 10 booda ogummaan sun gabaa akkamii naaf kennuu dandeessi? Gabaa silaan barbaachisu tokko namni milkeessuu ni dandeessi? Han jedhu fakkeenyaaf namni waggaa muraasa qofa jiraata. Kana jechuun waggaa 5 yookaan 10 keessatti jijjiirama keessoo keetii qabdu sun sii fiduu qabaa jechuudha. Dipaartimentiin ati filatu tokko. Kanaaf yeroodhaan akkasii irraa ilaaluun barbaachisaadha. Ogummaan sun teekinooloojiidhaan bakka bu'uuf dhiyoodha moo fagoo jira kan jedhu tilmaamuu qabda jechuudha. Akkana yoo jedhamu fakkeenyaaf teekinooloojiin kun wantoota garii gataa deema, wantoota garii immoo accepted godhaa, approve godhaa, develop godhaa deema jechuudha. Kanaaf hojiileen kun teekinooloojii keessaa ni baha kan jedhu jechuun teekinooloojii fakkeenyaaf yoo jedhan hallattumaan koompitara qofa barachuun osoo hin taane wanti kun teekinooloojii wajjin rileeshiniin inni qabu akkami? Dipaartimentiin an baradhu kun teekinooloojii wajjin walitti hidhamiinsi laafachaa deema moo ciminaan walitti hidhamiinsi kun dabalaa guddataa deema kan jedhu fuuldura isiitti sirriitti gamaggamuun gaariidha jeetii yaada. Qabxiin ammoo hafuu hin qabne inni afuraffaan maali kan jedhu yoo ilaalle galii isheeti jechuudha. Galii fi jireenya keetiin kan wal fakkaatu. Fakkeenyaaf dipaartimentii sanarraa galiin argadhu maal fakkaata? Jireenya keessoo kiyyatti an fedhiinan wantoota karooraaf qabu san naaf milkeessaa kan jedhu income and life stylein isaa sirriitti gamaggamamuu qaba jechuudha. Kunis ogummaan sun galii hammamii siif fida? Galii hammamii siif fida kan jedhu fedhii keessoo keetii namni fakkeenyaaf karoora qaba hundinuu fakkeenyaaf gaafaan eebbifamee waggaa hagana ture waan akkasii hojjedheetii wantoota akkasii maatii takkaa maatiif koo gargaareetiin takkaa maalii takkaa ilmaan kiyyaaf wantoota akkasii kuuseetiin iddoolee akkasiitii iddoolee bareedaa ta'aniif mana sirrii akkanaa mana viillaa akkanaa kana ijaaree fi jettee wantoota hedduu karoorfatuu danda'a. Ilmi namaa waan garaagaraa karoorfata. Kanaaf wantoota kana naaf guutuu danda'a galiin dipaartimentii kanarraa argamu kan jedhu sirriitti ija keessootiin ilaalamuu qaba jechuun barbaada. Hojiin san boqonnaa gahaa siif kennamoo yeroo hunda si dhiphisa? Maal jechuu kana jechuun hojiileen tokko ni jiran fakkeenyaaf hojii akkanumaan biizii si godhan garuu galiin achirraa argattu xiqqoodha. Fakkeenyaaf boqonnaan ilma namaatiif akkuma nyaataa fi dhugaatiin kun barbaachisu boqonnaan ilma namaatiif barbaachisaadha. Yoo over hin taane over ta'uu osoo hin taane boqonnaan hammi silaa jireenya keenyaaf sammuu keenyaaf haala hojii sammuu keenyaatiif gaatee tokko qabaachuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef boqonnaa akkasii naaf kenna kan jedhus asuma keessatti laaluu qabda. Kun maali? Jireenya wajjin waan wal qabatuuf. Fakkeenyaaf hojiin akkanumaan guyyuu dhiphataa ooltee jireenya guutuu keessatti akkasii dhiphataa ooltu baruu waan hojii jedhamullee hin qabu. Maali? Sammuun kee hojjechuu dadhabaa deemaa jechuudha. Baay'ee akkasii dhiphachaa ooluu osoo hin taane boqonnaa hamma tokko argachuu qabda waan ta'eef jireenyaan walitti hidhama waan ta'eef akkasii jedhamu kun waan xiqqaadha. Kan biraa bakka ati jiraachuu feetutti jireenya wajjin wal qabata kunis galiin achirraa argamuu fi haalli jireenya yookaan bakka ani jiraachuu silaa fedhu san na milkeessuu danda'a. Iddoo akkamittiin rileet ta'uun fedhii keessoo kiyyaa jira. Fakkeenyaaf magaalaa akkamii keessan jiraachuu barbaada? Magaalaa akka teekinooloojiidhaan hangam takka keessan jiraachuu danda'a. Kanaaf dipaartimentiin sun iddoolee keessatti hirmaachuu carraa naaf kenna kan jedhu sirriitti adda baafachuun barbaachisaadha. Qabxiin kanatti aanee jiruu fi inni shanaffaan immoo maal akka ta'e haa ilaallu. Mee laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa. Maali? Tokkoon fakkeenyaaf kana booda
kan akka waliigalattiin yaada ijoodha jedhee kan inni isin kaasuu fedhe garuu tokkoon dipaartimentiilee maal akka fakkaatan galeen isii maal akka fakkaate fuulduratti carraa akkamii akka qabdu kan jedhu tokko isaaniitiin dipaartimentii warra sooshaaliif warra naachuraaliitiifis gara fuulduratti hojjechuun ni danda'a yoo isin kan fedhii qabaatan taate jechuudha. Fedhii keessan ammoo qabaachuu keessan isa kana jalatti koomentii yaada qabdan sirriitti naaf kaayaa jechuun barbaada duraan seeti. Gara qabxiin ijoodha yookaan jeewu keessaa isi shanaffatti yoo deemne immoo maal jedha shanaffaanii carraa barnoota dipaartimentichaa jechuudha. Carraan barnoota dipaartimentii kanaa itti fufiinsa qaba yookaan further education isii maal fakkaata kan jedhu dipaartimentii tokko sirriitti ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf dipaartimentiin tokko akkuma digriidhaan eebbifamteen gana digruma saniin duutaa jechuudha. Hin ta'uudha. Digrii saniin duu qofti gaamiti. Fakkeenyaaf dipaartimentii tokko yoo fudhatte yeroo baratte digrii qofaan eebbifamta. Sanbooda yoo carraa itti fufiinsa qabaatte kallattii kee jijjiiruu si barbaachisaa jechuudha. Kallattii kee jijjiirte gara dipaartimentii biraatiin carraa argatta malee achiin carraan isii fuuldura isiitti cufaa kan ta'an dipaartimentiilee akkasiitu jira. Kanaaf dipaartimentiin kun carraa barnootaatti fufiinsa qabu qabaa fuulduratti kan jiru sirriitti ilaalamuu qaba jechuudha. Kunis gara maartarsii, gara maastarsii, gara PhD, gara piroofeesaraa, gara maaliitti na ceesisuu danda'a kan jiru jechuudha. Namni fakkeenyaaf fedhiin isaa garagara. Namni tokko ergaan digrii tana baradde naaf gaba kana booda ilmaan kootiif akkasitti waan akkasii karoorsa malee kayyawus ni jira namni garuu tokko digrii kana xumuree waggaa muraasa booda gara maastarsii fiiguun qaba gara maalitti gee namoonni fedhii akkasii qabanis jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf fedhii keessoo kee jiran san irratti hundooyitee wantoota jenne shanan kana jechuudha. Ijoodha kan hin kun shanan kuni walitti qabdee kanaan alatti gorsa namoota garagaraa namoota muuxannoo qaban irraa fudhattu irratti dabalachaa wantoota waan odeeffannoo garagaraa namni fakkeenyaaf waan garagaraa irraa odeeffannoo argachuu danda'a. Odeeffannoowwan argatan san kanarratti dabalachuudhaan maal gochuu qaba jechuudha. Isaan shanan kana gabbifachuu qaba jechuudha. Isaan shanan kana bu'uura ka'umsa nama hundaati. Abbaa dipaartimentii barbaade seenuufis isaan shanan kun ka'umsa tahuu qaba jedhee waan yaadu jireenya kiyya keessatti hangaan laalerraa wantoonni shanan kun adda bahuu qaban kanarraa goruu hin qabdu jechuudha. Kanatti kan dabaltu akka eksperiyentii yookaan akka mi'eessituutti itti dabalamuu qaba jechuun barbaada. Kanaaf laayik godhaa. Yaada qabdan koomentii jedhanaaf kaayaa maal akkaan isin hojjedhu maal akkaan isin gargaaruu danda'u akka nama tokkotti waan isin gargaaru danda'u kamiyyuu isin gargaara jechuudha. Kanaaf laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa wantoota shanan kana sirriitti itti yaaduu qabdu jechuun barbaada. Galatoomaa nagaa walitti nu deebisu guyyaa gaarii.